keessan qananii abbaa carraa gootaniif guddaa galatoomaa isin jecha qananiin abbaa carraa ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan guyyaa lama keessatti baasee abbaa carraa nama taasisaa jira. Warroonni iyyaallee jiraatan koodiin 10ffaa haala bareedaatiin jalqabee jira waan ta'eef sa'aatii kanarraa eegalaatti iskiriinshotii ergadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jira. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha kara sagantaa keenyatti deemna jechuudha. Kara sagantaa keenyatti deemna akkuma turaniitii sagantaan keenya namoonni irratti hirmaachisne namoota kumajaadha. Kumajaa sana keessaa inni mul'achaa jiru kuni paadii jechuudha. Paadiin kuni namoota 101 maqaa jira bilbila jira as keessatti argama. Paadiin kuni namoota kumajaa mirkaneeffachuuf 60 ta'uu qaba waan ta'eef waliin mirkaneeffannaa hanga sagantaa keenya xumuraatti yaa'atan akka nu hordoftanuu isiniin jira. Karaa feesbuukii warroonni nu daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti yaa'atan akka nu hordoftanuu isiniin jecha koodiin 10ffaa gimmaashaa ol xumurarraa dafaatii qaqqabadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Karaa sagantaa keenyatti deemna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Etoko, lama, sadi, dafur, deshan, deja, daturuk, desadid, desagal, idama, demitok, demilam, demisadi, demafur, demishan, demija, demitor, demisadid, demisagal, sodoma, demitok, sodomilam, sodomisadi, sodomafur, demishan, sodomija, sodomitor, sodomisadid, sodomisagal, afurtama, uftemitok, uftemilam, uftemisadi, uftemafur, uftemishan, uftemija, uftemitor, Demisadid, demisagal, shantama, demitok, demilam, demisadi, shantamafur, shantamishan, shantamija, shantamitorba, shantamisadid, shantamisagal, jaatama. Adii kana jaatama akka ta'e mirkaneeffanneerra jechuudha. Warroonni karaa feesbuukii nu daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti yaa'atan akka nu hordoftamu isiniin jecha warroonni koodii 9ffaa xumuramee koodii 10ffaa isiniif ergama. Warroonni iyyaallee jiraatan immoo ammumaan iskiriinshotii ergadhaatii abbaa carraa ta'a isiniin jedha. Qananiin abbaa carraa filannoo keessa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha karaa kamitti deemna? Karaa koiniitti deemna jechuudha. Koiniin kunis akkuma paadii sanaa dhibbaan hidhamee as keessatti argamee jira. Waliin mirkaneeffannaa 60 ta'uusaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadi, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, afurtama, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, Damisadid, damisagal, atama. Egaa koiniin kunis dhibbaan akka hidhameeru arginee jirra jechuudha. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha karaa feesbuukii warroonni nu hordofaa jirtanii warri maamila hin taane jiraattan carraa yaaluu barbaadan ammuma iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif galatamaa isiniin jecha daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee isinitti mul'isna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa koiniin kun dhibbaan hidhamee jiru kan jedhu hin mirkaneeffannaa. Kanas kan mirkaneeffannu lama lamaan waliin lakkoofne jechuudha. Hanga sagantaa keenya xumuraatti hayataan nu hordofaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Demisadi, Demiafur, Demishan, Demija, Demitorba, Demisadit, Demisagal, Sodoma, Sodomitako, Sodomilama, Sodomisadi, Sodomiafur, Sodomishan, Sodomija, Sodomitorba, Sodomisadit, Sodomisagal, Ftama, Sodomitako, Sodomilama, Sodomisadi, Sodomiafur, Sodomishan, Sodomija, Sodomitorba, Sodomisadit, Sodomisagal, Shantara jechuudha. Inni kunisi dhibban hidhamee jiraachuusaa mirkaneeffannee jirra. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Warroonni iyyaallee jiraattan koodiin 10ffaa gimmaashaa ololuu xumurreerra dafaatii qaqqabadhaa abbaa carraa ta'a isin jenna. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebinaa agayitti hayataan hordofaa isiniin jedha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Qananii abbaa carraa koodii 9ffaasaa amma baasuuf jechaa jira. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u koodii 10ffaa gimmaashaa ol xumurreerra ifa qaqqabadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Egaa sagalee laataa nuti beeknu warroonni yaaltan hundi keessan biyyoo carraa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa tokko booda abbaan carraa addabaa sagalee laataa. Bu'aaf jechaa jira. Eenyu laata abbaan carraa guyyaarraa. Eenyu laata abbaan carraa guyyaarraa.
Enyolata Bana Chara Biara Rana Chara Gari Esnifatu Lano Kesankrania Pachara Gotri Dagal Thomas Nijecha Jota Murasake set to become to one at Dargachudan Jota Garagara can Passaggio Rana Pachara Koti Sagalafa Hala Ajaibatin Jal Kabejra Rana Chara Gari Snifatu Snijana Lano Kesankrania Pachara Gotri Dagal Thomas Koti Nikana जल कवे जवान तेरा भी नमो निजाले उजरातन नमो मयाला बच रहा था सुनी जन्ना Rana Charagari Sunif Ato Rana Charagari Sunif Ato Sunigana Ron Yale Jatan Kodin Panafa Jal Kabe Mashao Rejra Satikanara Egaltani Yalu Hindande Sucha Amakam Bov Chajru Kodi Sagalafada Yesalata Kan Galu Ron Nikara Facebook in Dawa Chajertani Rana Charagari Sunif Ato Suningera Ranina Abbat Ra Taran Amahud Afi Ragari Amin. Hey, cut. Sir. Caraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Filannoo keessaan qaranii abbaa carraa hangootaniif guddaa galatooma. Carraan boodhaa fi sukkinaa dhaabbadhu. Bilbila keetti naa kenni. Harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatti naa agarsiisi. Al tokko lammansaa harka kee duwwaa akka ta'e homaa akka keessan jiraanne al tokko na dhaggeeffadhu. Tokko yommuu siin jedhu harka keessa naa gashitaa. Lama gaaf siin jedhu badambiitti jala galtee waliin naa mattaa. Sadii yommuu siin jedhu tokko qofa keessaa naa baasta. Si garii namni? Egaa carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Filannoo keessan qaranii abbaa carraa hangootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha marsaan sagalaffaa daqiiqaa kanarraa eegalee bo'uudhaaf jechaadha. Marsaan kudhanaffaa immoo gimmaashaa xumurreerra waan ta'eedhaa fi dafaa yaalaa carraa keessan isiniin jecha amma baasuuf jechaa jirra. Tokko agaree siraagashi kaameraan ilaali yaa waliin maki barambitti waliin maki jala galii bareekkoti waliin maki barambitti hin geenye waliin maki sadii tokko qofa keessa naafas. Abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 2824 Abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 2824 abbaa carraa tokkoffaa guyyaarraa koodii sagalaffaa ta'ee jira jechuudha. Abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 2824 maqaan eebbisaa jedha bilbilaa fi eebbisaa. Abbaan carraa tokkoffaa guyyaarraa lakkoofsa 2824
Hello. 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 Akkam jirtu? Fayyartu? Jala galata Waaqayyoo. Kanaan abbaa carraa bukkeera carraa wayyaa altee jirtanii? Hey, oh my God. Naawee. Biyyi keessan eessadha? Biyyi kan koo Haayiluudha garuu amma Samaarii Yuunivarsiitii Jimman jira. Egaa abbaa carraa tokkoffaa taataniirtuu baga gammaddan. Ameen ameen. Oh, wow. Thank you. በጣም ነው የማመሰግናችሁ። Isinii bilbilaa walitti deebina. እሺ ይሻለው። Abbaan carraa tokkoffaa Dabaasneerraa barataa Yuunivarsiitii Jimmaadhaa. Walitti deebina isaa wajjin walitti deebina karaa carraa lammaffaatti deebina jechuudha. Karaa carraa lammaffaatti deebina kottu. Kottu ayyee duwwaa akka teenaaf agarsiisi. Tokko harka sana agarshii lama waliin makii jala galiif waliin makii barambeetti waliin makii sadii tokko qofa keessaa baas tokko qofa keessaa. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 954. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 954. Zaabis bilbilaa fi lakkoofsa 954. lakkoofsa 954 abbaa carraa lammaffaa. Maqaan isaa Indiidee jedhee kutate bilbilaa fi Telefonuን ለጊዜው ተተቀበሉ። Sorry, the private phone you dialed is switched off. carraa lammaffaa karaa sooshaal miidiyaa keenyaa waan si beeksisnu taana karaa carraa sadaffaatti deemnaa jechuudha. Karaa carraa sadaffaatti deemnaa. Karaa carraa sadaffaatti deemnaa. Karaa carraa sadaffaatti deemnaa. Asitti dhaabbadhu. Bakka kee duwwaa akka ta'e agarsiisi lammansaa. Tokko harka sana agarshii lama waliin makii barambeetti jalagalee waliin makii barambeetti waliin makii sadii tokko qofa keessaa baas tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 391. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 391 abbaa carraa sadaffaa. lakkoofsa 391 abbaa carraa sadaffaa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 391. Abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 2824. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 954. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 391 bilbilaaf abbaa carraa sadaffaadhaaf
Akkam jirtu fayyaartu? Akkuma Jara galata waaqayyo kanaan abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taataniirtu bakka gammaddanii biyyi keessan eessa? Attuu. Akkaawuntii keessan garuma asiitti nuuf erga. Egaa abbaan carraa sadaffaa asuma mattuudha. Sagantaan keenya guyyaa har'aa haala kanaan xumuramee jira. Nars koodiin 10ffaa haala bareedaatiin jalqabee jira. Namoonni iyyaallee jiraattan ammumarraa eegalaa iyyaalaa saatii muraasa booddee tikeetiin keenya koodiin 10ffaa hin xumura waan ta'eedhaaf warroonni iyyaallee ammumaan qaqqabadhaa isiniin jenna. Hanga sagantaa keenya xumuraatti hayaataan waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna.